العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوتو تسجلتها في أفريقيا ده سجلتها كي نقول اتفوفا سجلتها كوني كان هرق أبني سندي هني ما تدوري نسادا وسطية دا جامع يوم جد لما جد دا جد لما جد تلين دلقا كيس تلين جد قلي ستهو دا جد دا أكم أما دبتها تور جد قلي ثم أنا قرتي مسلمة أكيدا كيس توان كنا دبتها تور دبنا نهي جد قلما أمني مسلمة دا كابو أنبيو تربيت اللين أمنو إسانا قرتي درجة صدر كرب الرتول كاسني وسوام مني يوكا قرتي إساني اللين قد الربسني يوكا لولني يوكا نجسني اللي وانا كسنتاني كنت أمنني ونيجو كان دبني ترى أكيدا كيست ربي كيست مي ونيجرو وسط أمان يوكا جد قلما وان أكس صفات ربي كيست وانجرو كان لا تقوها تنوتي غرغر مجرى قمت يهودا في نصارى في مسلمة جدو تقو غرغر مجرى وان كان رتي أكم تو كبور مسلمة صفات ربي كان كيستي يرو اتعمنوا وانجو كافمي دبني أسكي من مسلمة ربي فإني يوكامو وان إني كتابه في كيست مقا إني كتابه في كيست في اتباسه كرسول عليه الصلاة والسلام يفسم مقا إساتي في ما هي كما مقا سنين له هندا اتعمنا نجتو سبتي روبا هي كما مقا سنين جلال فكينيا فيو ربي رحمن يو جني رحمة يجو ربي رحمة قولوا جلال فهم أمني مسلمة كان هندا تني أمان أمس أمني مسلمة والربين ربي كيست والربين وفين جري مالي وان بران جراني والربين وفين جري مالي وان إني وفي وان إنسان إنسان مالي راقل كل ليس فكينيا في أسكيستي نموني هدوت دوغونغوري جتو akkamitti dogongoran warri yahuda rabbiin hiyyummaan himan hiyyeessa jedhani inna allaha faqiirun wa nahnu aghniyaa sanaktubu maa qaala wa qatalu al-anbiyaa bighayri haqqin wa naqulu dhuqu adhaab al-hariq akkuma rabbi jedhe warri yahuda maal jedhan rabbiin hiyyeessa jechuun kun waan inni ofiin hin himin rabbi dureessa jedhe ofiin kitaaba ofii keessatti jechuudha kanaafuu isaan rabbi dureessa ofiin jedhe rabbi dureessa jedhanii akkatti itti amanan jechuudha ummanni garteemmoo nasaaraammoo waan rabbi ofii kenne fuudhanii nama birootii kennan namni uumu ajjeesu waan agartee rabbiin bichaan inni bichaan malee nama birootii namni biroo kennuu hin dandeenye isa nama birootii malee nama birootii hin malle kennaniif jechuu amma ummanni gartee maalin beekamarree ummanni muslimaa asitti sifa rabbii keessatti yookaan waan inni ofii hime rabbi dureessa jedhan akka isa akka ummanni kun yahudaa hiyyeessa jedhan jechuudha dorgamaadha ammallee akka warri kun immoo sifa isaa fuudhanii nama birootii kennan nillee hin kennineef jechuudha wanni rabbi ofii kenne sifa isaati nama birootii kennuun hin ta'u wanni inni gartee ofii waamen isa waamuudha waan inni ofii hin waaminiin isa waamuu dhabuudha kanaafuu ummanni muslimaa gidduu kanatti maal asitti maal ta'e giddu galeessa ta'e jechuudha giddu galeessa ta'uun isaa waan biroo maqaa rabbillee fuudhee nama birootiin kennine ka biroo fuudhee immoo rabbillee hin kennine ka inni ofii hin kennin jechuudha ka inni ofii kenne sanillee immoo ittiin beekuu fi ittiin gartee amanuu hin dhiifne jechuudha amma waan kanaaf giddu galeessa ta'an asirratti amma yoo wanni jenne ummanni muslimaadha giddu galeessa sifaata rabbi irratti waan rabbiin malu nama biroodha hin kennanii jenne waan akkasii dubbanne garuu ammoo san keessatti amma wanni jira namni waan adda addaatu jira muslimuma keessa amma waan agartee rabbiin malu kan ilma namaa kennuu danda'u eenyu rabbiin namaa kennuu danda'a akkasii miti ka ajjeesee nama kaasu eenyu rabbiin danda'a ilmi namaa wahii danda'a waa tokko hin danda'u muslimuma keessa wanni akkanaa kun namni agartee namni kunilleen sheekni kunilleen waan akkanaa naa godhaa namiidhuu danda'a akkuma agartee rabbiin namni akkasumallee na jiraachisuu danda'a akkasumallee agartee ilma naa kennuu danda'a akkasumatti agartee jiruu kiyyallee naa fooyyessuu danda'a jedhee muslimni hundaa miti nuyi akka hawaasa muslimaati garuu san keessa hin jira wanni akkasii suni waan akkasii san asirratti osoo xiqqoo ibsine wanni kun muslima jechuun amma yahudan rabbi inni agartee homaan qabu jetteeni
واهن كنو أفوفو إن أجرت الأبعد جت وأنا كسيت وني دبت جنة ورنا صار موهي وربي بيتشا أجرت إسامل فوتنا وبروتي كن نجت ور مسلمة وربي ملوكنا جروسا مكيس موهي وربي ملنا من بروه دندني ما في اللين كن أجر وأنا كسي سنتكوي بسمة حواسك يا فكم توك أبو سلمي أما كن يرو دبن ويتو أكا أمانتاتي في أكا نم أمانتا كنا شوفان شوفتي هردفيتي تلبتا جرا أكسي مالي وان غرتي دونفان توكو توكو هجت وان أنفان توكو توكو أما اللي وان أمني إسلاما هندي إرتي وليغالي من إسلاما هندي بيكامي أمانتان إسا أمانتان كن أكنا جراميتا إلالا مالي warri amma gartee akkana godhan sifa rabbi akkana godhan kuni jennu kuni warra hundi isaanii walii gale ka mormu tokkollee keessan jiru warra hundi isaanii walii galee akkasitti amanan jechuu amantaa jedhanii qabatan nullee warra hundi walii galee amantaa jedhee qabate san irraa himaa jirra malee waan dhuunfaa tokko tokko irraa argamu fakkeenyaaf waan hin taane rabbi malee nama biroo kadhatu waan akka mukaa qabrii waan adda addaa kana kadhatuun amantaa islaama biratti dhorgamaadha ammallee immoo waan namni hin dandeenye waan ammallee sifa rabbii qofa ta'u yoo aman kana nama awwaatu yoo rakkatan ka nama kennu yoo iyooman ka nama duroomsu kana nama birooti kennuun sun waan gartee dhuunfan tokko tokko mataa ofiitii irraa ka'uun yookaan immoo hir'ina barumsaa dhabuudhaan waa'ee amantaatti irraa beekuu dhabuudhaan argamu jechuudha suni amantaa keessatti illee yoo argame sirrii miti ammallee wanni sirritti hubatamuu qabu yeroo haasofnu kana akkuma reef jedhe kana amantarraa fi ka ummanni muslima amantaa kenna jedhamee barreeffamee taa'ee ummanni hundi irratti walii galee taa'aa jiru malee ka dhuunfan fedha ofiitiin waan tokko tokko deemu suni ummata islaamati irratti fudhatamuu hin danda'u akkuma namni amma gartee hisaabaa bahiinsi jecha keessatti gocha keessatti yoo argamee jedhe dhuunfaa ummata muslimaa irraa yoo argamee jedhe ummata waliigalaati irratti illee hin baachifamu amanticha irratti illee hin baachifamu baay'ee gartee bootaa kana addaan hubatuun sirritti barbaachisaadha jechuudha. akkasanii jechuun amma asirratti sifaata rabbii keessatti illee ummanni muslimaa wasatiyyaa qaba jechaadha. عبادة كيستي يولا له عبادة كيستي إسلامني وسطما إسادا يوكلا لتاتي فكين يفوفر أن وسطية ور نصارى كوني عبادة الآن أفرك كساني أجرتي أكمل الآن عبادة أجرتي إسان أبدا سني سريته أبو ولين أجرتي أفشين كني وأنا أددا أفدرغني ونيجاني أكسم مو يهوداني اللي يفتي وأن جنة توكو أجرتي إبادة ومتكلم نصو إبادة مقبل نواتوكو كسمان جرات إسلامني يو أسرت الأفنى لالله أكو مسألة دبننوني وأنمني أدى دبتو توكو هم بربانو جنة جرا غرو بكيت توكو تيو إرا دبتني لنتي كويب سودا في جتما ملينا هي أكتو ولي قلومت دبنا إبادة كان كيستي جد قلوما أجرتي إسلامني أبو مالي جنة يو دبنا maal fa'a fakkaatu tokkoffaa islaamni ibaadaa keessatti jechuudha ibaadaa kan jedhamu waan rabbiin gabbaruu keessatti giddugaleessa yoo jennu kana wanna tokko giddugaleessa yoo jedhan ka biroo wajjin walitti qabanii yoo laalan malee naman galu akkuma jalqaba seensa sagantaa kanaati irratti dubbanne giddugaleessa wanni jedhamu waa sadi fa'a wal bira qabanii laalan malee tokko ka daangaa dabre tokko ka irraa gabaabbate tokko ka jidduu sanii dhaabate laalan malee namaan galu akkasitti nama galu amantaa kana ibaadaa keessatti ummanni amantaan islaamaa giddu galeessa yoo jennu fakkeenyaaf amantaa tokko tokko keessa ofirratti jabeessu jira haga gartee fuudha dhiisanii mana ibaadatitti galanii yookaan immoo mana sagadaatitti galanii halkanii guyyaa sagaduu warra fuudhuu dhiisuu odoo rabbi isaan hin dhorgin jechuudha rabbiin of kennine jedhanii fakkeenyaaf akka nasaaraa fa'a hin fuudhanii namoonni tokko tokko jechuudha mara odoon ta'in namoonni tokko tokko ibaadaaf nuti wanni gartee ibaadaa rabbii qofa godhuu qabna yookaan rabbi qofa gabbaruu qabna jedhanii fuudhiinsa dhiisan rabbiin lole asirratti ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله رهبانية jechuun
gaddatti achi cituudha fuudhaa heeruma irraa citanii ibaadatti achi cituudha wanna kana ani kitaaba keessatti dirqaman goone eega ofirra dirqama godhanii immoo baadhatuu hin dandeenye jedhee rabbiin ka dubbatu sun ummata islaamaa biratti amma ibaadan wal organii hin fuunu jedhanii organii ibaadaa rabbiidhaaf cinna jedhanii osuma akkas jedhanii waan biraa dalagan jecha waan rabbi illee hin jibbu wanni isaan hin dandahin jechuun awwaala jalqabumaayyuu wanna kan ofirratti fuudhuun hin ta'u eegas immoo eega ofirratti fuudhaniyyuu haqa isaa eeguu hin dandeenye kanaafuu amma asirratti maal jedhamaree ummanni islaamaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam namoota gartee mana isaanii deemanii ibaadaa rasuulaa gaafatanii ilaalcha asirratti ibaadaa mana isaanii deemanii ibaadaa rasuulaa gaafatanii akka nama ibaadaa rasuulaa kan akka diqqotti ilaalanii namni tokko ani guyyaa hunda hin soomaa hin faxaruu guyyam hunda namni tokko halkan hunda hin dhaabadhaa hin ciisuu namni kun ani dubartiin fuudhu jedhe ibaadaa qofa godha bas ofii ibaadarraa of shagaluun barbaadu jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam jecha kana dhaganii eenyu namni akkana jedhu jedha ani nabiyyii rabbiiti ani irra caalaa gartee ummataati ammallee ani ammallee irra sodaata nama rabbiin sodaatuti an hin soomallee hin faxarallee hin soomas ni nyaadhallee ammallee gartee hin salaatallee rahallee hin godha gide salaanni hin jirretti jechuudha ammallee immoo dubartillee hin fuudha dubartillee faman ragiba an sunnati falaysa minni namni gartee waan ankaraa godhe didee faallaa gartee waan baadhate hin dandeenye ofirratti fuudhe narraayyii miti maaliif loolaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkana jechuun amantaa kana giddu galeessummaarraa baasanii amantaa gartee waanuma rabbiin jabeessin jajjabeesse jedhu godhuudha jechuudha kanaafuu amma giddu galeessa ta'uun isaa warra achi citee mana sagadaatitti galee hin fuunu hin heerumnu jedhee ibaadaa goona jedhee gale san irrallee keessa hin jiru islaamni akkuma waan ammaan duratti gartee kutaalee ammaan dura keessatti dubbannee umar namoota masjida dhaqanii jedhan garafee masjidaa baase jenne san achitti ati ibaadallee ni goota in dalagattallee akka warra sanillee ammallee akka warri yahudaa yeroo baay'ee akkuma ambiyoota irratti garaa jabaatan akkuma ambiyoota jibban kana ibaadallee hin jibban wanna tokko itti hajaa tokko hin qaban jechuudha warra san akka warra sanillee ta'an ummanni islaamaa ammallee namoonni tokko tokko immoo waa'ee ibaadayyuun godhu amala yoo tolan bas namoonni tokko tokko akka amantaa gartee kaasama irraa dhufen ta'in warri dachii keessatti ofii amantaa uumate namni tokko tokko jedhan ati amaluma tollaan kalaas siga ibaadaan barbaachisu jedhan akka warra sanillee ta'u ummanni islaamaa akkuma amala tolullee barbaachisu ibaadallee godhuun barbaachisaa jedhanitti ammallee giddu galeessummaan ibaadammaan isaan godhan kunu humna namaati olii miti hundi isaa waan dandeettii namaa keessa jiru jechuudha sanirrattuu wayita isaan rakkinna qaban rabbiin irraa hir'isa akka sooma fa'a yoo soomte karatti nyaatte guyyaa biroo kafaluu jechuudha akka gartee salaata fa'a yoo deemtee lafa fagoo deemtee jette raka'aa lama warra raka'aa afur salaataman kana raka'aa lamatti gabaabsatu kanniinuu rabbiin irraa gabaabsa kanaaf giddu galeessa yeroo filleen yeroo tokkollee hin jijjiiramaa bakka itti wanni sanillee hin jijjiiramaa jecha ibaadaan kun yeroo san irratti kanaafuu giddu galeessa jedhama jechuudha ibaadaa keessatti amantaan kun giddu galeessa jedhama jechuudha amantaan ibaadaa keessatti giddu galeessaa akkuma nuyi agarru kana garuu waa'ee agartee amma wanni irratti dubbatteeti waa'ee fuudha irratti waa'ee namni tokko fuudhu diduun suni sunnaa nabiitii miti jettee dubbatte alayhi salaatu wasalaam garuu wanni tokko tokko hin jira hawaasa keessa wanni keessallee hin jira namni diduun hin jira yoo ani fuudhuun barbaadu ibaadamaan deemaa yookaan agartaan barumsa marrattan citee hafaa waan akkasii waan jaanii wanni ijaarsonni sun warri akkasii sun sirriidha miti jechaadha zabana nabiitu ummanni akkasitti dubbatee nabiin lolanii jechaadha namni agartee sunnaa kiyya dide anarraa himiti jedhanii nabiin alayhi salaatu wasalaam lolanii jechaadha saniifuu warri yaada akkanaa kana qabu wanni akkanaa kun haala fixraa namaa waliin waan deemuu miti ilmi namaa kun yoo nyaatee yoo dhuge fuudhicha malee jiraachuu danda'a jiraachuu hin danda'u yoo nafsiin isaa nagaa qabaate inni nagahuma qabaate yoo agartee hin fuudhuu gara sirriitiin kan jiru taate wahuma balleessa yoo sodaa rabbii hin qabaatin jecha saniifuu ummanni mee rabbiin waa tokko yeroo ummata irratti wanni godhe akka agartee dandeettii namaatiin bar akka isattuu nume inni hin beekami saniifuu warri akkasii suni
yaada akkasii sana gartee sirriidhaan irraa fagaatuun barbaachisaadha jechaadha gartee. Amma asirratti yoo kanatti itti fufnee ibaada irratti ilaallee aqiida irratti ilaallee jirra. Yoo islaamni diiniin islaamaa kun agartee haala nagaha qabaatu keessatti akhlaaqa waan jedhamu kana keessatti yoo ilaalle namni baay'een waa'ee wanni dubbatee ummanni agartee nasaaraa kuni wanni dhugaa qabaniin dhugaa dubbatanii akhlaaqni isaanii akhlaaqa bareedaadha. Nama rishii hin dalaganii maan hin godhanii jedhanii waan akkasii dubbatan. Ummanni islaama waan akkasiitii agartee rishii dalaganii maal dalaganii wanni jedhanii dubbatan. Nuhi amma yoo laalle akka islaamatti islaamni waa hunda guutee qaba bira agartee diinii akhlaaqati diinii wanniiti. Garuu akhlaaqa keessatti islaamni maal dubbate mee gocha amma jiru lafa kana jiru kanarra dhiifnee amma nuhi akka islaamatti islaamni maal kaahe akhlaaqa keessatti haala nagaha qabaatu keessatti. Amma asitti nuti haala gaarii islaamni qabu irraa dubbatu qofaaf odoo hin taane giddugaleessummaan isaa maali haala keessatti. Tokkoffaa giddugaleessummaan isaa islaamni nama kana ol fuudhee akka malakaatitti ilaalu. Ol fuudhee akka malakaatitti illee ilaalu jechuudha. Amala gaarii cufatti dhibbarraa dhibbatti namni amala guutuu argatuu danda'a jedhee ilaalu. Ammallee gadi buusee akka shayxaanatitti wanna baniin aadam yookaan ilmi nama keeriin wayitu keessa hin jirtu homaa isa biraan arganii waan gaarii jedhee ilaalu giddugaleessatti jiraata jechuudha. Giddugaleessatti jiraata yoo jennu fakkeenyaaf wayita waa'ee amala toluudha. Wayita namni tokko daangaa sitti dabruudha yoo dubbatu amantaan birootiin wal dhaba jechuudha. Amma mee asirratti yeroo keenya boqonnaan gahee jira. Boqonnaan booda walitti deebina. Daawwattoota keenya boqonnaan booda hanga walitti deebinu fagoon deebinaadha. Nagaan turaa hanga yeroo sanidha. Assalaamu alaikum warahmatullahi.